Tango Rajan. What's up? Wayii badoo Welcome bro. Bagana gaanu seenaa bareedduu bagaan gaaniidhaan horii taate gartee akka nu qooddu abdii qabna. Iskuu ayyuu xiyyo ayyuu erga dhugaa ayyuu suspense nun godhini akka musalsalatti adis. Okay, obsa. wayii isa irraa hin eegala seenaa jaalala irraa hin eegala mukammaan irraa hin eegala. Hafeetera ilmi namaa kun jiruuf jireenya keessatti waa hedduu keessa miidhamaa jaalala irratti, jireenya irratti, hiriyummaa irratti, takkaa'u afuusa irratti gartee waan feete irratti miidhamuu dandeessa. Atummaan seenaa dhugaan irratti miidhamte san nuufis qoodii obboleeyyan fee daawwattoota kanaafis qoodii. Okay. Okay, seenaa irra miidhamee jiraate seenaa jaalalaati. Waggaa lama dura akkas ga'ee jira. Waggaa lama. Mucoo wayii takka ta'a waggaa egaa olliisne waggaa lama garuu egaa irraa jechuun egaa irraa fi waggaa lama ga'ee jira malee waggaa ja'a hojii turre si galee. Waggaa ja'a guutuu hojii turtan. Waggaa ja'a hojii turre osoo xiqqaarraa osoo daa'imarraa waliin turre. Ayyee. Osoo jechuun gayyaarraa kana keessatti aarsaa hedduu kafaltaa an biyya biraatti galee isii dhiisee bikka irraa fagoo gale si galee. Akkasii bikka irraa fagoo galee jennaan ni jira mi'aawsaan bikka biraa galee jira. Dhalaa biraatti jiraachuu danda'a. Nama biraa irra jaalachuu danda'a jettee na dhiistee nama biraa eegaltee turte. Yeroo duraan guyyatti yeroo shanfaa yeroo afur yeroo sadii akkas waliif dawwalla. Guyyatti jechuun maqaa yeroo baay'ee waliif dawwalla guyyaa keessa. Ati eessa jiraachuu turte? Duraan qobboon jiraachuu ture warra qobbooti galee. Okay. Aadaa maggalee. Aadaa maggalee jennaan na dhiisee nama biraa jaalachuu danda'a jettee waayee yaadde jecha isinis nama biraa eegalte na dhiisee. Ka waggaa ja'a waliin turre. Achumaan bakka ni jiraami amala na jijjiiruu maal waan akkasii eegalan qoradhee giseen jala bu'uu nama biraa jaalachuu siirra dhaqqabe. Bilbila sii talafe. Bilbila sii? Niin talafe. Bilbila normaalis niin talafe. Onlaayinii asiis guutuu talafee ture. Okay. Maaliif jennaan waan hin qacoollee jaaladhuuf waan hin raafuu hin dandeenyeef hin talafee bilbila sii. Talafee to'achuu eegalee. Teekistii sii maal naa. Amma gaa waa hunda ni nagaree sagalee normaalis hin haasoftu hunda ni nagaree maal. Kan hin duraan namarraa amanuu dadhabee ofii kiyyaa gisee nagaruun ni namane. Ayyee. Achi bakka ni jiraan. Achi ni jiraan. Onlaayinii ishii guutuu harkaa fudhattee akkamitti fudhatte? Onlaayinii ishii guutuu talafee ture. Akkamitti maaliin akkamitti? Normaal bilbilaan ni talafe. Onlaayinii maal fa'aa jalaa talafte? Onlaayinii wasii fayyadamtuu hin talafe. Feesbuukaa, Iimoo, Telegiraamaa waa hunda. Akkamitti? Waatsaappiidhaan. Akkana ta'uu danda'a. Akkana ta'uu danda'a. Ati ogeessa teekinooloojiiti ogeessa teekinooloojiiti. Akkasii teekinooloojii. Okay, obsa. Wayyee. Xiqqoo waan itti dabalee ni qabaayyuu. Wayitee arraan kana seenaa kana wanni jiru dhugaadhaan kamiidhamisi ibidda abbuma irra bu'ee. Waa akka hin dabalee garuu jaaltu. Yaa siin gaafa dagaatee dhaqaa muraatu. Tola ishii. Namni kun waan takka beekee waan ammaan kana baratamaa dhufe tokkootu jira. Dhugaadhaan namni distaansii irraa illee bakka adda fageenya irraa illee wal jaalatu. Hunda caalaa yeroo walii kennan erga adda fagaatti booda yeroo duraan kan turre addatti qaamaan birallee jiraachuu baattu bilbilaan yeroo isin kan dhugaa irristee ture. Yeroo naa kan irristee ture. Hanga duraa yeroo naa kan caalaa yeroo naa kan irristee. Atiyoo. Maaliif irristee hin jenneen hin dadawwallee fi atiyoo gamoo tokko qofaan hin dadawwaluu kun. Jechuun dadawwalee qorachaa ture ni jiraami siif deebisa fa'aa jettee akka duraan daftee naa deebisuu dhistee bakka ni jiraami ni bulti fa'a osoo naan deebisnee bilbila bulti. Keessa kiyyatti ni jiraami aarii hedduu na dhagahamaa ture. Ana mana makiyya irraa miiseejii ergee miiseejii kiyyoo namni harkee laaleetuma dhiisee ni naara baay'ee hedduu naara beektaa. Namni biraatu jechuudha namaan jaaladhu dhiisi namni biraatu. Hedduu naarsaa. Isin miiseejii kiyya fa'aa laaltee dhiisuu eegaltee maal dhiisuu eegaltee qorachuun eegalichi walii jala bu'ee giseen qoradhu. Akkasiin nama biraa eegalte irra dhaqqabnaan bilbila sii talafe. Waa hunda sii giseen dhagu waan naa waliin hin dabarsin nama sin hojii dabarsuu jiraachuu sii giseen agaruu hedduu takka na gaddisiisee bakka ni jiraan waan na wajjin dabarsin waan na wajjin godhin
waggaa jaha guutuu naa hojii gooteen beekni nama biraatti hojii gootee ture si gala. Amma isin galu jira waliin haasa'u jira. Waan naa wajjin gooteen beekni nama biraatti hojii. Haa waggaa jaha hojii turte ji'a sadii keessatti nama sanii wajjin goote. Waa hedduu tokko ni jiraama. Waan halaaloonni nama cabsu takka. Eegas booda waan akkam gootere. Eegas booda bilbila sii xalafuu kiyyaa akkaan bilbila xalafuu ni beekti. Akkaan silkii namaa haa godhu ni beekti. Narra dhaqqabdi. Narra dhaqqabdee turte akkaan sagalee hedduu dhaggeeffachaa turee fi kana kana dhaqqabnaan mucaa sanii wajjin bilbila bilbilanii walitti haasa'an halkan keessaa sagal ture ni dhagaa sagalee isaanii yeroo isaan walitti haasa'anis sagaleen isaanii na biraa ni dhagahama isaan lachuu. Akkana mucaa bilbila keessaan asitti dawwalus maal waa hedduu takkatti haasa'e mucaan ni jira miiseejiin asitti ergulaatii keessaa baata saa sagal onlaayinii jirta maal jedhee irratti dawwalee beektaa aanti onlaayinii keessa hin jiru naan jedhanii walitti karakkaranii walolanii deebi'ee na shakkitee anatti himte. Mucaa akkana wal jaalannu kan isin jiru santu jira mucaa santu bilbila kiyya xalafuu danda'a waan ta'eef walli isin naan hin jenne naan walli isin ettee turte walli isin naan hin jenne naan gisee jiran lakki inni na dhiisi nan dhiisne etteen naatu isa dhiise malee nan dhiisne akkani bilbila sanaa kan jenni hin dawwalaaf bilbila kiyya fudhate achi bilbila kiyya kan ta'e inni akka borunaatu golwal eegaa ture isin halkan kana keessa dawwalte silkii jalaa kaasee eegaan itti karakkaree lakki hin xalafne bilbila kiyya eegaan yommuu jedhan eegas amanee fi maal jedhee ee xalafee ture hin jee duuba waa hunda dhageessee waa hunda agartee naan jettee waa hunda agaree waa hunda dhagee hin jee rifattee bilbila cibattee turte boromtii isaa Kanneen tokko qofa afaanitti si qaba. Mucaan duubaa dhageessuun waan isiin goote hunda waan qalbii si cabsu hunda dhageessuun eewwa jibbitee dhiisuutu wayyaadha moo bilbila si xalaftee piraayiveesii namaa keessa seenuutu wayyaa. Kan booda akka godhin gaafachuu barbaade waan dhuman baruu fedhe. no yeroo san jechuun jaalaltii si na dhiisuu hin dandeenya dafee dhiisuudhaaf murteessuu hin dandeenya sammuu fayyadu jala. Soo daran Saniif waan hin jalaaf jedhe. dhaggeeffatteef miidhuutu furmaata. Ani hin beeku yeroo san akkam akkaan tatteessi galee ni jiraami hedduun cinqamaa ture sammuu fayyadu. Hayyee Akkamiin eegas boodoo akkam godhe. Maaliif michoo ofirratti qabdan isin dhalaan? Oo micii ofirratti hin Oo, micii ofirra qabutti hin jiru. Qaamni qabadhu taa'e. Taa'e qoy yaa obsa Haala keessan. eegas boodoo akkam godhe hayyee. Eegas booda gaa mucaan boromtii isaa naa dawwalee ture. Mucaa waa hedduu hojii haasofne. Ani mucaadhaan siif dhiisee hin jenna ni jiraami akka obboleessa siif dhiisee bakka wajjin tuufaadha naam gisee hin jiru booda. Laa biroo akkasii miti naaf inni wal dhiisnee ture naan jettee waa'ee keenatti hin garuu wal dhiisnee naan jettee turte naan jette. Nama si sobdee jirti hin jee wal hin dhiisne. Si waliin Hogguunni turoon irratti dawwaluun hogguunni turoon irratti dawwaluun innis maqaan isaa obsaa anis obsaadha beektaa. Silkii gisee inni turoon irratti dawwalu. Haa yoo obsaa bagana giraan dhuftee baganaa dawwalti si eegaa ture akkatti naa dawwaltu hin jedhu. Akka eebbiite qaran si dawwalu isii sitti himee naan jedhe lakkii isiin natti himne anumaa si beekee hin jedhu akkatti naa dawwalu. Si eegaa ture yeroo ittiin dawwaletti si dhaggee ture hin jedhu. Ahaa bilbila si sirrumatti xalaftee turte sanaan jedhee xalafee ture hin jedhu. Inni isii dhiisee jibbee isii dhiisee anis achumaan isii dhiise. inninis ishii dhiisee atillee ishii dhiistee Eewwaa. okay. Wanti ishii qaanfachiisu taatee dhageesse maali? Wanti isii qaanfachiisu akkuma asitti hime waan anaa wajjin waggaa jaalattee naa wajjin hin goriin isaa hojii fagooti bakka ani jiraan. Ayyaan gaaffiya nama wajjin jiraachuu danda'a jetteetuma yaaddeeti mucaa sanii hojii taate moo dhugumaan ati nama biraatii hojjete. No an dhugaan namaa wajjin hin jiru. Namni waggaa jaha si wajjin jiraate akkamitti ji'a sadii keessatti abdii sirraa fudhatee nama biraa bira dhaqa. Hin beekne garuu maaliif akka akkasitti yaaddee isin. Isin akka beektutti nama hedduu na wajjin agarti. Sigalee onlaayinaa irrattis ta'ee bakka hedduutti nama hedduu na wajjin agarti dhalaa hedduu na wajjin agarti. Maaliif si rakkoo qaba maaliif dhalaan hedduun naannoo Maal jechuu gaaffiin akkanaa isaanti mucaan kun naannoo dhiira. isaatii maal gootiree mucaan wajjin deema. Dhaggeeffadhu dhalaan isa biratti mitiiti. Bakka fedhatti hojii argamte hunda caalaa isin Hayyee okay isiin deemte jaartii isaan taane silkii xalafuu maaltu fidaa? amanuu qabdi ture isin. Akkasii miti baloo. Anis gaaffii takka qaba. Yaa silkii dhugu sireesi yoo wanni haasoftu kun obsaa dhugaa ta'e ati bilbila akka fayyadatti xalafuu danda'e akka fayyada godhi
bilbila appilikeeshina hunda sa'aat akka koontirool godhu akkamitti dandeesse isa tokko gaafi inni lammaffaa immoo intala sibiistee deemuu eegee irra geessee barte ishiin tun jaartii teetii mitiin haa walirraa hin qabdanii maaliif waan ishiin haasoftu dhaga'uun si barbaachisee egaa dhageessee hoo maaliif ittiin wanti gochuun barbaachisee ani jiraatu. Caaltu. Mucaa kana mudannoo isaa gaafachuu jirtan moo mormuuf jirtan gaafii? Mormuu miti gaafuma gaafachuu jirra. Waan beeku. Mucaan bar waan keessa dabree isinitti himu jira. Ayyee dhuma naa himi gaa akkas taanaan akka nanumaas hin gaafanne dhumoo akkam goote egaa waan. Dhuma isaarratti anumaa cakkanii irraa murate maal godhuu danda'a? Anumaa cakkanii irraa murate. Bilbila ishii hayii ta'ee abu'aa feesbuuk maali ishii hoo? Gatii lakkiseef jalaa hin baaseef. Gaafii takka hin gaafadhame waan san bilbila san hidhuun si fayyadee jiraatu. Hedduu na fayyadee. Maal si fayyadame? Fakkeenyaaf onnee yoo si cabse malee maal si fayyadame? Maalirraa fayyadamte waan san godhuudha? Onnee na cabsuu caalaa akkaan irraa muruu na godhe hin daa'u. Akkaan irraa muruu na godhe. Oggu duraatu beeyteetii miidhee akka mucoon kun nama biraatu hojii jiraattu barra beeytee jennaanuma dheeyxee informeeshina ishii maal akka ishiin godhuu jirtu ilaaluudhaaf waan san goote waan ta'eef oggu duraatu beeyteemi nam tokko fasi jibbis biyya tokko dirqama deemtee piraayiveetii nama sanii jala seentee waan adda addaa ilaaluun yoo si miidhe malee sin fayyadu beeyteeti maal kan namni jaalatama kana. No, Isobas. Waan inni isii wajjin dhiyaatu sitti himu caalaa nama waggaan yeroo hojii turte yoo itti ofii keetti itti dhiyaattee ilaalte irraa amantasii galee waan inni si himurra. Sun dhugaa. Saniifiin yaadni xiyya xalafee biilasii xalafee. Gaafachuu hin dandeessu. Ayinaaffaariin ture si galee hedduu itti haasa'uu ni jiraami jechoota jajjabaa itti haasa'uu danda'u. Xalafuu waan qabduu fi sanni yaadannee wati gaafachuu yaadannee. Amma kana ergaa asirratti maal namaa dhaamtameeti akka mataa kan keetu mudannaa akkanaatis mudate maal namaaf dhaamte haa maal namni akka godhu akka ati goota kana namni godhu ni qabamu sirriidha moo sirrii waan jiru maal asirra namaa dhaamte. Ani akkasitti xalafuu sirrii garuu anaafuu na fayyade xalafuun kiyyoonni na fayyadeen siin jeebar akkaan irraa muruu na godhe silaa irraa murachuu hin danda'uun ture si galee. Silaan xalafee akkasii ilaalu baadhee ani irraa murachuu hin danda'u ture. Fakkeenyaaf ani yoo ta'e amma waan san godhuu hin qaba fakkeenyaaf yoonni waan san beeke waan akkasii godhuu hin qaba. Kun amala namarratti hundaa'a. Amala namarratti hundaa'a. Mucaan dhiira keessa galeeti nama waggaa 6 guutuu wajji ture na amma inni akka jeetu waggaa 6 jettee qabsa. Waggaa 6. Namni waggaa 6 guutuu wajji ture tokko guyyaa keessaa baatii 3 keessatti nama haaroo argatanii ispeeshaalii balaaleen teenya immoo waan kanarraa barumsa fudhadhaa. Waggaa 6 guutuu nama wajji turtanii baatii 3 keessatti osoo yeroo naafan jiraman kan addan baafatin Kiit godhuuf akkanatti hin jarjarinaa. Itti guddata baatiin sadii. Waggaa 6 guutuu inni maal biraa eega? Waggaa 6 namni akkamii jaalallee ta'e wajjin ta'a. Akkam akka ta'uuf. Wallaahi. Fayyaa qabda. Jiini sadiitti guddataa isa. No. Sirrii. Akka. Yeroo sun daa'imaan ture galee. Oduun geenye. Namni jaalallee fi jaalallee ta'ee waggaa 6 guutuu wajjin ture. Caaltu gaafii qaxxaamura. Namni wal fuudhuun duratti ati ammaan kana waggaa 6 dura kana wal turanii maaliif wal fuudhin hidhaamne? Namni wal fuudhuun duratti riileeshin irratti hagam tokko jechuu qabeetti yaadu. Yookaan waaman. Waggaa 3 hedduu guddaa. Waggaa 3. Hedduu guddaa. Haalaan guddaa waggaan 3. Maaluma ol qoratan hangasii akka ofii haafee deemee asii baasa. Waggaa 3 bira kunnaan bar namni sun akkanumatti usee dachii qullarratti abdii walii kan nu dhaabar. Kijibaa weettaa beekteet. Gaafa san ijoollummaas jira isaa jennu dhugaan jaalattee miidhamtee isaa jennu ammoo. Dhugaan jawwee torban takka. Maalirra jirta ammoo? Amma gaafii irratti hin dabalaaf yaaboo gaafii bareedduu. Namni si waa qabu tu jiru. Obsaa. Wayyee. Gaafii asuuf illee wajjin deebista. Ati amma mudannoo fi jaalala dabre sana irratti maal irraa baratte taateen furiinsa jaalalaa san keessatti sirra gahe fuulduratti ilaalcha akkam ilaalcha kee dhugumaan jijjiiree jira. Tarkaanfii akkam akka fudhattu si godhu waan irraa baratte sirriitti. Okay. Mijirame wanti nan irraa baradhe nama tokko jaaladhe yeroo dheertuu bira taa'u akkaan hin qabne si gale.
garaa qulqulluun wal jaalannee jennaan maqaa kutuuni Bravo. Bravo. waan akkasii irraa baradhe eegalee bira taa'uun akkana dhabsiisu naa gale bira taa'uun biyya kan dhabuu naa galee jira Asii harkaa fudhate sun fuudhee kan harkaa fudhatan illee dhiisee kutu Ishee bara. Isin amma heerumtee waan heerumu. taa'u jirti malee dippiloomaa takeeffamtee dippiloomaa goota qabuulee maal digirii takeeffamtee taa'u jirti akkasii. Isinis yoo akkasitti ciibsira goote baga. Isinis baga. Nuti isis hin faarsinu beekee. Atis irraa murattee hafuu san bari kan sin hin jenne gaafa san ijoollummaa Bakka takka qofaa fi laatiin aan ta'in. Bakki Haa takkittiin gaafama. bakki takkittiin bilbila isii xalafuu. Talafe. Baga Jinniin isin haa xalaftu silkii maal jechuudha? Hayi. baga talafe. baga Baga jalli talafe. Muktii miti. Dhaggeeffadhaa warri dhiiraa. Dhaggeeffadhaa. Wayin isinii dhama. Dhalaa yoonni fi gartee waan akkanaa irratti kadhadha dhageessan taate gartee. Yoo Isin biraan deema maali wanni xalafaa fide? No jaalala irratti murteessin akkana ittee. Ati jaalalumta deemtuun taakka misi Mata jaalalaan qabameen beekne hojjannas gubbaa maaltu na faayu Ati qoy mucaan kun maal beekan isaatti waanuma jaalalaa sun maal ishiin jaalalti? himadhee ambari himadheen beeku bari yoo as gubbatti himadheeni amma akka mucaan kun wanni oobsaa kanatti himadhu illee takka takkaan fedhaa jaalala hai inde nuti maa dhalattee jechuun ittiin jiru kan baga dhalattee kan baga talafeen jee baalagitti Xalafuun jira qabu sirrii miti bakka dubartiin sidii Koomatiidha jennee nuti isiin qarsuudha tosh qulqulluudha jennee nuti. hin jenne. aboo rakkoo qabdan boo isin sirees Rakkoo qabuuti. anaa rakkoo qaba Ijoollummaa sana jiru. Warra dhiiratti rakkoo qabee. mi'a usaaboo maalis seenaa namarratti ol nyaattan isa itti seenaa jaalalaa bar maatu bar isaan maa xalafee mistira san baasadhaa bar amma laaffii isaanii dhiisa. Boonuti hayya maal ta'e ni dhageessee nu akkas jedhu. Laal uummanni wanni naaraas waddaa ta'uu isaanii koo ilaal dhaggeeffadhu isaanii nu malee dachiin hin mayirinii warra jiru san irraa eebar yoo isaanii hin taane kanuma dhaabbattee hafti isaanis akkanuma ta'anii bakka ittiin eeggatan waggaa hanga ijaaranii hanga Waan jennee wallaahi al'aazim an silaa irraa hin kafala warra balkaawaa micoo Aboo san irraa hin abdii kafala aboon irraa usmee asaan deefi maali abbaa seenaa himatee irratti as kubbira Jira lafa gadi naa kaase. bakka waan barumsa irraa fudhatan hawaasaaf dhiisa jee welcome. hawaasaaf dhiisa waan barumsa irraa fudhatan maaliif ayyuutiya dhalafaas hin jenne. Barnuutti hime gaafa san ijoollummaan na jiraa je. Nuti isiinis baga akkas goote hin jenne. Inninis maaliif dhalaftee jennee homachuun itti hin jiru. Wanti jenne akkasitti dhalaftee piraayiveesii namaa keessa seenuun garanuu mataa ishee badiidha malee waan si goote hin qabnudha. Kana jechuun yes kana jechuun yana malee nama biraati hojii jiraachuu hin dandeessu waan fedhe malee isiin deemuu hin dandeessu jechuudha bara kana jechuun. okay sa sirri jettan ni dhaggeeffadhaayyee waan takkaa jira laal ibiddi abbuma irra bu'ee guba yeroo sanitti tarkaanfiin irraa furmaata isatti aantu yoo jiraate mucaan kun nama jaalalaan miidhamee jira hedduun jaaladhaan jira namni jaalala keessa jiru immoo isin waan jettan kana irratti yaada kennuudhaa miti saahiba beestii isaatu osoo yeroo sanitti isa gorse hin dhaga'uun galee namni jaalala keessa jiru miira keessa gala tarkaanfii inni fudhachuu qabuu fi takkaa dhugaa fi sobatoo adda itti baafachuu danda'u karaa inni amma jee kanaan furmaanni yeroo sanitti isatti mul'atu. Gaafachuu hin danda'u baddo ishii gaafachuu hin danda'u waggaa jaha bar waggaa jaha jechuun bar namni waa walii sirri beekaa Ishii gaafachuu dhaggeeffadhu bar micoo waggaa jaha hojii guutanii noo keessatti chiit gootee hin fuunee jechuun jira bara. Chiitiin goone bar inni gisee hojii jiran nagumaan hojii jiran biraa deemtee isa dhiisnan deema. Nuti isiidhaaf bagaa jennee bar. Baga haftee jennee barsan. Baga jennee barsan bira dabarre. Amma maalirra jiraadha inni. Inninis bakka liqqiitiin godhinni qaba isiinis badii guddoo hin qabdu falaas. Moo isiin as jirtu nuti badii isiitutti murru inni misteekni tokkichi akka badiitti ani fudhadhu silkii xalafuun qabu. Abdi ati mee kan madduutti wuti hojjetaadha kan jeen. Sagalee hin qabdu abdee. Sagalee hin qabdu dhagee. Obsaa maalirra jirta ammaati? Nu deebisa. Okay, amma jaalala keessa jiru jaalala bii ture guutumatti sii gala. Anamma nama akka hangatee kana gaa osoo hin du'e wajjinaa osoo abbaaqi. ati warra dhiiraa kanneen dhiisi yaada feetti himatin Kanneen hin jettu. ninja Kanneen hin jettu. Ayyaa asuma warri dhalaadhaaf yaada kan dhufanii warri dhiiraa immoo dhiiraaf kan dhaggeeffadhu. Isin warroonni asirra jirtu warri dhiiraadha. Dhalaan takka yeroo xiqqoo isin irratti chiit godhuudhaaf yoo namni tokko warra amala isin irraa ni beeka. Harakaata isin beeka. Carraa takkitti kannaaf carraan isin kan hintaniif maaliif dhiirota dhalummaa santu ishee akkana godhu jira. Maaliif dhalaan tun uumamaan xiqqoo
nakadhaa takka waan ta'eef. Kan xiqqoo madaala keessa galchaatii fi yoo immoo xiqqoo harakaata akka tiittiitii yoo ni'etan dura baha agarsiisa waan isin godhu deemtu san. Waan isin godhu yaaddu san dura baha agarsiisa. Naadhaate amma no qoy anamma asirratti badhaasoo fi abdiin waan akkana haasa'uu qaban isaan jaalataniitis hin beekan jaalatamaniitis hin beekan waanuma jaalatti taateen beekan. Dhiisi gaa caaltu hayi. beekaati amma nuti isiin sirriidha sin jenne cheatingis danda'a hin jenne. Hin jenni. Amala cheatingii irratti agarraan dhiistanii deemuun furmaata guddaadha. Irraa kafaluudhaan Kiriisa dubartiidhaa miisin dubartiif dhaamsa dhaamaa nuti dhiiraaf dhaamsa. Dhiira akkanatti gajjettee malee na wajjin bultu yookaan immoo yoo ani na yammin na biraan deemtu jedhu silkii xalafuu miti mataa kiyyallee yoo xalafee an biran taa'u. Bilisummaa sammuu biyyaa yoo hin qabaanne maal naa godha? Ittiin dubartiitti yoo isin nama namni yoo. Maaltu hanna fide boo waggaa jaha hojii jiraattee micoon tun bira deddeemee namni waggaa jaha yaadi laala yeroo. Dhalaan hin feetu jechuudha nama bira deddeemu. Hin feetu dhalaan waggaa jaha bira teenyeen hin jiru. Akkana ta'aa dhiiraaf dhaamsa. bakka Mee mistera kana baasaa gaa isin dhala mee dhiiraa akka Okay. Hayyee okay. Himu haasawaasu dubartii takka social media irraa wal baranii lafatti wal baranii namni jaalala keessa yoo barumsa keessa jiran waggaa takka waggaa lama waggaa sadillee numa ta'a. Afuritti dabree shanitti dabree jahatti dabarraan barboo ilmoon ishii heeruma keessa yoo jalqaba irraa dhalte biyyaa qabdu dhalaadha yeroon jalaa deemtii wanti waa meeqa dabarsisiisaa caarsaa dabarsitee ati dhiira abbaa kiyya gabbaatee kabar baadde isaa fedhitti fuudhasii galee nama dila kana sa'aati amata dila kana immoo isaa caarsaa kabaltee yeroo ishii gubdee boosuudhaan fixadha. Yeroo ishii gubdee ilmoo fedhe saasan fuudhan jeerta barbaade hin dhageenaa shamarran keenya waggaa lama bira dabarraan dhiirti dirqama sin fuudhasiin jeessi jinkuu qabu. Gaabii isumaaf hin gaabii qabaan obsa caaltuu waan keessa jirtu. Amata jaan kana filaanni keessan ka wal fuunaan jiru yoo walitti dhufnaan karoora keessa hin jiru. Ni jira abdii ni jira akkaan isii fuudhuuf gaafadhee turraan maal laangitti seeta. Magaalaa xiqqoo keessatti heerumuun fedhu ni jira magaalaa xiqqoo keessa heerumee jiraachuun fedhu. Duba saayinii akkasii si garsiistu maal jaabira jaallattu dubaati. Saniifin gobborraa fi magaalaa galee Biyya fagoo dhufteeti si yaaqina dhiisiree Isin magaalaa xiqqoon fedhu Obsa nambaree ishii na ergi. magaalaa xiqqoon fedhu naan jennaan achi Adaama galimi. Badoo nambaree ishee ergiif yookiin na ergi. maaliin godhaa biyya biraa deemee jee barreeffumaan tanaa an biyya biraa Ameerikarraa wanti deemen see Kanaadaarraa Ameerikaa yookaan immoo Astiraaliyaarraa Kanaadaa akkasiin see. Ija biyya Kaayiroo gaageessu godhuu Kaayirorraa biyya biraa see amma inni biyya biraa gisee naan jiru. warri biyya keessa jiru wargisee magaalaa takka dhaqee akka waan biyya biraa dhaqetti haasa'an ta'e. Laal nuti amma kan kiyaasoon hedduu dheerate homaa rakkoon qabu. Miciyyoon sirratti wanti godhuun sirrii goote hin goone. Sagalee deemu ati waggaa jaha bira naanna'u ati misteeka keeti. Eegas booda deebitee silkii ishii kontirool godhu suni mirga dhala namaa gubbaa akkana gattaa'u jechuudha. Kun inumaa seeraan gaafatamuu qabdaa'u. hayyee obsa magaalaa xiqqoo keessatti heerumoo jechuun si sunuu siif mallattoo turedha silaa yoo na jaalatte magaalaa xiqqoo miti bosona keessattuu ni heerumtaa gartee ati aarsaa hangas kafaltee fi ichi galtee isiin si jalaa deemuun hanga ammaatu heerumuu dhabuun hanga saayin bagaadha. Taani akkana dhugaa hin beekaa akkana dhugaa hin sanattis badii ta'e fudhatu gatii guddoon isii bira jirti. Wallahi garuu laalaa jaalalaa sana irratti murteessinaa isin. No warri. Yaa rabbii xiyyaafdee kana naddanee eegiyaa qaalii Qoy an jaalalan beeku. Hoogaa akkas taanaan mucaa geggeessadha. Badhaasoof abdee intarbii naa godhe. Boodarra isa. No amma nu haa godhu akka nuti hafuuran baafne yoo barbaade. mee qoraa bitaa qabu nama fiddanii gubbattuu ni jina obsa Wayye. Deemuu jirta seenaan tantee dhugaan seenaa garaa nama nyaattu haga tokkotti nama jaalatee beeku akka fiyyaa kanaafi nama jaalala beeku akka fiyyaa kanaaf seenaa dhugaati seenaa ajaa'ibaati barumsa atilleen sanirraa barumsa akka fudhattu abdii qabnaa hawaasni keenya sanirraa barumsa akka fudhattu abdii qabnaa hundaafu nuu galatoonii kattaan immoo irratti feeku. Silkiin xalafiin
Silkiin qalbii utuun follower akka keetitti barmaa wayi waataati. haa ta'u silkiin xalafiin bakka an xalafiin sirrii miti. Hayyee jala nutu yaa obsaa biyya. Ayyee. Jala Gala gala nutu. namti ayyee. Teknoolojii yoo beekte silkii ishitti xalafta. Ayyu. Meeqoo yaa obsaa. Ayyutiyaa. Waalaikum salaam warahmatullahi. Waalaikum salaam ayyuu. Akkami jirtan? Nagee qabdaa baga nagaan nuti. Galatoomaa. Ol ba'i. Seenaan qabdu. Ayyu. Seenaan qabdu isa. Naaf ati tooleen qabdu sana hin dubbatta yoo dubbattee illee dhaadhisisan dubba kan qabaate. Hayya nama biraatiin dubbaasaa qabu.